sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Caamsaa 27 bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamoo jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbu. Akkuma barame dursa oduu isin dhageessina. Oduu kan isin dhageessisu Jaannoolee Buttaati. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa caamsaan 20 uummata Oromoo hin ilaallatu kan jedhu karaa Jaallee Jiituu Gadaan isin dhageessina. Walleen warraaqsaas qaama sagantaa keenyaatti. Isin keessummeessaa kan isin faana turu an Irbuu Sabaati. Amma sududumaan gara oduuttan isin dabarsa. Godina Arsii Bahaa aanaa seeruu gammoojjii Elallee jedhamtu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoon seena shakkii jedhuraa kan taate mootummaan wayyaanee uummata tumuu fi manneen namaa seenanii sakatta'aa jiraachuun nagayame. Waggoottan darban keessatti naannoo kanatti uummata qabdee ajjeesaa fi qaama hir'ataa gootee adda bilisummaa Oromootu uummata akkas godhe jettee dubbachaa turuun isiin yaadatama. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Collee naannoo Maanyaa jedhamutti uummata doorsisaa fi reebaa jiraachuun beekame. Shaashamannee Asaasa Dudulaa Qoree keessatti namni galgala sa'aatii 4 dabarsee deemuun dhorkaa ta'uun himame. Godina Shawaa Bahaa magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Adaamaatti waraqaan waamichaa fincila xumura gabrummaa qeerroo fi uummata magaalaa Adaamaatiif jedhu faca'ee magaalaan Adaamaa waraana qofa taatee jirti. Mootummaan abbaa irree wayyaanee humna waraanaa fayyadamuun manneen jiraattota cunqurfamoo fi maatii abbaa qe'ee fi abbaa lafaa uummata Oromoo humna waraanaan dirqisiisuun doozeraan diigumsa manneen jireenya jiraattotaa itti fufee jira. Haalli magaalaa Finfinnee kutaa Boolee Bulbulaa warra gannuu irratti raawwatame magaalota Finfinnee fi naannawaa Finfinnee Dukaam, Qaallittii, Aqaaqii Buraayyuu Sabbataa, Sululta, Laga Xaafoo, Laga Daadhii fi guutummaa biyyattii keessatti magaalota Oromiyaa fi Finfinnee irratti xiyyeeffachuun diigumsi seeraan alaa humna waraanaa fi doozeraan fayyadamuun itti fufee jira. Lammiileen biyyattii hedduun da'oo dhabuun balaa ulfaataaf saaxilamaa jiru. Qeerroon bilisummaa Oromoo yeroon gamtaan dhaabbatanii mirga ofii kabachiisuuf falmatan amma jechuun gootonni dargaggoonni barattoonni sabboontonni Oromoo uummanni Oromoo fi uummattoonni biyyattii sabaa fi sablammoonni cunqurfamoon harka wal qabatuun haa falmannu hanga abbaa irree aangoo irraa qaaressinee mirga keenya gonfannutti falmaan itti fufa jechuun baruulee warraaqsaa bittinneessuu fi uummata waamicha sochii warraaqsaa jajjabeessu gochaa jiraachuun maddi sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo addeesse. Magaalaa Jimmaa sababa qorumsa biyyoolessaatiin naannoo ulaa Akaayitti saamichi eegalame. Kaleessaa eegalee buufanni poolisootaa ulaa Akaayii bakka saamichaa ta'ee jira. Nama nagaa reebuuf saamicha warra buna daldalan irratti raawwataniiru. Poolisootni wayyaanee uummata nagaa Oromiyaa guutuu hiraarsaa akka jiran maddi sagalee qeerroo Jimmaa beeksisee furmaanni waan kanaas jabaannee sirna gabroonfataa kuffisuu akka ta'e jabeessee dhaamee jira. Mootummaa wayyaanee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Yakkaa aanaa 10 jiraattotaa fi hordoftoota amantaa Ortodoksii walitti buusuuf amantaa akka nama dhuunfaattis akka uummataatti amantaa garaagaraatti dhimma bahuudhaan shira xaxee jiru yeroof kan irratti hin beekamne yoo ta'e illee wayita kana uummanni hordoftoota amantaalee garaagaraas adeemsa mootummaa wayyaanee irratti bareen mootummaan wayyaanee dhimma amantii keessa galuu hin qabu jechuudhaan fincila kaasanii jiraachuun guyyoota arfan darban kana kan gabaafamaa jirudha. Hararge Bahaatti shira xaxuudhaan kan hin saalfanne mootummaan abbaa irree wayyaanee kun saba biraa uummata Oromoo irratti kaaseen maqaa investimentiitiin kan jiraataa ture bara dheeraa lammii Arabaa tokko Oromoo sabboonummaa qabu akka ajjeesuuf shira diinii xaxeen namni kunis mootummaa wayyaanee abdii godhatee Oromoo tokko ajjeesuun uummanni isas ta'e poolisii wayyaanee tokko ajjeesuun kan gabaafame yommuu ta'u fincilli xumura gabrummaa akka waliigalaatti godinichatti kan finiinaa jirudha. Poolisoonni hedduunis irree uummataan miidhaan kan irra ga'ee ta'uu qeerroon gabaasee jira. Haala biraadhaan ammallee hojii wayyaanee saboota lama walitti buusuun beekame kun kanaan dura Harargee Lixaa aanaa Mi'eessootti jiraattonni Somaalee uummata Oromoo Harargee Lixaa jiraatu qabeenya isaanii akka saamaniif mootummaadhaan dhiibamanii hojjetaa turan kan itti fufe ammallee kan hin dhaabbanne ta'us uummanni hidhattoota Somaalee fi mootummaa wayyaanee waliin fincila kana hin jedhamne itti fufanii jiru. Gama tokkoon hidhattoonni wayyaanee uummata Oromoo ilaarsaa kan jiranii fi akkasuma hidhattoonni Somaalee wayyaanee waliin waliigalteedhaan miidhaa geessisuuf yaalii taasisaa jiraniin tokkummaa qeerroo fi uummataan uummanni jiraattonni Harargee Lixaa fincilaa fi qabsoo gara lamatti geggeessaa jiraachuun kan gabaafamedha.
Oduu biraan godina Shaggar Lixaa aanaa Gindabiratti fi magaalaa Ambootti hidhamtoonni 5 mana hidhaa cabsuun gabaafame. Namoota kana argachuudhaaf tikoonni mootummaa wayyaanee hidhamtoota kana barbaadaa akka jiran maddi sagalee qeerroo addeesseera. Itti fufuudhaan aanaa Calliyaa magaalaa Geeduutti waraqaan tokko ta'uun wayyaaneedhaaf du'a adda bilisummaa Oromoof injifannoodha jedhus raabsameera. Dhumarratti godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu ganda Horoo fi magaalaa Naqamtee akkasumas Wallagga Lixaa magaalaa Mandiitti fincilli xumura gabrummaan daran jabaatee jira. Kararraa ka'uunis iddoowwan garaagaraatti uummanni fi qeerroon Oromoo humna waraanaa ofirraa ittisuuf daandii cufanii kan hiriiran yommuu ta'u, konkolaattonni Finfinneerraa gara dhiyaa Oromiyaa deemuu hir'achuu isaa odeessi sagalee qeerroo bakkeewwan kanaa ibsanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun ammaaf qabanne kanuma qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Ayyaanni caamsaa 20 uummata Oromoo hin ilaallatu. Akkuma beekamu baatiiwwan ja'an darban irraa kaasnee haala sochii qeerroo fi uummata Oromoo Oromiyaa keessatti taasisaa jiruu fi ture yeroo ilaallu yeroo itti uummanni Oromoo gabrummaan nagaa jedhee ifaan karaa nagaadhaan harka isaa qullaa mootummaa shororkeessaa ta'e hunda dura dhaabbatee falmii isaa geggeessaa har'a gahuun uummata beekamaa fi mootummaa addunyaa illee kan dammaqsedha. Seenaa keessattis bakka olaanaa ta'e kan qabatee hafu fincila diddaa gabrummaa haga fincila xumura gabrummaa bara kanaa jechuunis bara 2015 hanga 16 ta'a. Guyyoota 8 hanga 9 hafan fuula kana dura jechuunis caamsaa 20 mootummaa wayyaanee miidiyaalee kijibaa fi ololaa of harkaa qabduun akkasumas OPDO yookaan Adwaayittis dabalata deeggartoota isaaniin yaada uummataa burjaajessuu fi ilaalcha uummataa jijjiiruu kan jedhu kan of keessaa qabu ragaduuf waamicha taasifachaa jiru. Utubaan wayyaanee fi dhagaa golee kan ta'e kan wayyaanee irraa balaa dhufu eegdu maqaa Oromoo daatee Oromoo kan hin taane dhaaboo OPDO fi jettuun gargaaramuudhaan ammallee sirna gabrummaa dheeressuuf mootummaa wayyaanee ayyaana caamsaa 20 of qopheessaa caasaa isaas qopheessaa jiraatuun kan hubatamaa jirudha. Waan kana ta'eef tokko Uummanni Oromoo gaaffii karaa nagaatiin gaafataa jiru ajjeefamaa akka bineensa bosonaatti sadamsamuudhaan rasaasaan reebamaa dhiigni ilmaan Oromoo osoo hin qorree guyyaa gabrummaa dheeressuu uummata Oromoo labsuuf caamsaa 20 ragadaaf qophaa'aa jiru. Uummanni Oromoo balaaleffachuu fi seenaa ta'ee kan hin dagatamne gaafatama jalaas OPDO kan of hin jettu kan hin baane ta'uu akeekna. 2. Daa'immanii fi maanguddoon ganna 80 olii ilmaan badiisaa irraa kan dhalatte ilmaan TPLF'n salphataa reebamaa har'a OPDO'n caamsaa 20 jechuun ragadaaf qophii ta'uu ishee ni balaaleffanna. 3. Hidhaan jumlaadhaan uummanni Oromoo mana hidhaatti utuu guuramuu kaanis bakka buuteensaa osoo dhabamuu argaa fi dhageettiin kan ragaa ta'u uummanni Oromoo kumaatama guddaadhaan lakkaa'amu mana hidhaa keessatti utuu dararamuun caamsaa 20 uummata Oromoo hin ilaallatu. 4. Shamarran Oromoo bakka argamtetti waraana wayyaaniitiin gudeedamaa haati manaa abbaa manaa ishee biratti waraana wayyaaniitiin salphifamaa utuu argamuu fi dhaga'amuu caamsaa 20 wayyaaniif bahanii ragaduun akka uummata bal'aa uummata Oromootitti balaaleffatamuu qaba. 5. Bakka OPDO'n garaaf malee sabaaf hin dhaabbannetti bakka misoomni hin jirre garuu maqaa misoomaa miidiyaan ishee wal dhiphisu yeroo gurri sobaa guddate kanatti salphina isheetti haguuguu irra caamsaa 20 kabajamuu hin qabu. 6. Uummata gaaffii mirga isaatiif bahee falmate maqaa shororkeessummaa itti maxxansuudhaan wayyaaneen gaaffii mirgaa maqsuu ishee dabalatee ofii shororkaa'uun uummata nagaa shororkeessaa aangoo ishee dheereffataa jiraatuuf ta'uu ni hubachiisna. 7. Ilmaan Oromoo kumaan lakkaa'aman bakka mootummaa abbaa irreetii fi biyya isaanii gadhiisanii irbaata qurxummii ta'uun utuu argamu yeroo uummati Oromoo gadda isaa waliigalaa hin fixanne kana keessatti labsii ayyaana caamsaa 20f lafa dhiitamaa jiru fashaleessuuf hunduu socho'uu qaba. Kanaaf Uummanni Oromoo har'a gadda keessa osoo jiru dhiigni ilmaan isaatii otoo hin qorin torbee kana ragada caamsaa 20 mootummaan TPLF yookaan OPDO takka miidiyaadhaan gandaan aanaadhaan sochiitiin fincila xumura gabrummaa ammaa uummanni gara boqonnaa haaraa bilisummaatti bahuuf taasisaa jiru kana ilaalcha isaa jijjiiruuf xibaaraa jirtu uummanni Oromiyaa keessaa gamtaadhaan bahee fashaleessuu qaba. Oromiyaa guutummaatti kana fashaleessuuf qabsoon amma sadarkaa kanarra jiru osoo hin qabbanaa'in kallattii maraan barruuwwan gaggabaaboo fi dhaamsaan faca'u bakka uummanni Oromootti wal ga'u manneen amantaas ta'u bakka cichaatti bakka uummanni qeerroo waliin hiriiree bahe hundatti caasaa keessaa fi alaan qabsoo kana itti fufsiisuudhaaf qophii wayyaanii kana guyyaan kun osoo hin gahin dura fashaleessuuf akka onneen socho'amuu waamicha hundaaf dabarsina. Caamsaa 20 fincila xumura gabrummaan dhuunfatamuu qaba. Injifannoo uummata Oromoof qeerroo bilisummaa Oromoo caamsaa bara 2016.
Rambose Tafa gangalate Sankondo amu La la tajete Timbo ina yoko Andina warana Udubati nafno Wadi wajin kana Atile rambosi Lapa gangalate Sankondo amo La la tajete Kimbo ina yoko Andina warana Dubati nafnu Ali wajin kana Bela ede bote Wananya dos dabe Asane rampatu Wanan ke sadarpe Ayo ko bontuko Nada kigalako Rana nanyade Tunan sadakaku Bela ede bote Pananya tus dabe Asane rampatu Wanan ke sadarpe Ayo ko bontuko Nada kigalako Nanis nyate Dunan sadakaku Kirana nyate Dunanis gabaku Sasab me shako zinara gutade Sasab me shako zinara gutade Ande mera yo mode jabe pade Ande mera bo mode jabe pade Sasab me shako zinara gutade Sasab me shako zinara gutade Ande mera yo mode jabe pade Ande mera bo mode jabe pade Bajaki bora padeni daga tirkade garamola ta tangala kawe kote Bajaki bora padeni daga tirkade wosona romya tangala kawe kote Bajaki bora padenu daga tirkade wosona dambi tangala kawe kote Bajaki bora padeni daga tirkade kae sololo tingala kawe kote
Asaasaaf meeshaa koo zinnaara guutadhee asaasaaf meeshaa koo zinnaara guutadhee andee meeraayyoo mudhee jabeeffadhee andee meeraaboo mudhee jabeeffadhee asaasaaf meeshaa koo zinnaara guutadhee asaasaaf meeshaa koo zinnaara guutadhee andee meeraayyoo mudhee jabeeffadhee andee meeraaboo mudhee jabeeffadhee. Belai chorroka duge akai nyate Biya kombele somsata kawe pokute Jore mili kolo kai kufuna de Biya kovdun del kama kwande ate Kachaki bora padenu tagatir kate Garamola katangada kawe pokute Kachaki bora padenu tagatir kate Madawala butangala kawe pokute Ektonni Oromoo kun biyya jirtan Eesiyaa fi Awurooppaa Ameerikaa jirtan dhaamsa dabarsinaa akka nu yaadattan ijoollee dogoggorrees akka nu gorsitan yaa uummata Oromoo isinoo citii arrabatti baattu amma lubiiftanii garraatti himtu walii walamachuu foon walii cufachuu rakkoof bal'inoo fi alagaatti himachuu mee haafuu dhiisaa tokkummaa jabeessaa kana qorichisaa kana qorichisaa. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aaf jenne kanumaan xumurre waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jechaa sagantaa keenya yeroo biraan hanga wal arginutti nagaan nuuf tura injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.